Yaasi. Dhuftee tuma kottaa miigisee hundaati. Egaa maaliif jirta duuba? Tajaajila siyaasni maan dhufne koynu bira. Wallaahi bara gisumaa hin qabu bara. Wallaahi. Samira nagaa faayooti. Gisumaan hin qabne bara wallaahi. Guyyaa irifti qabu guyyaa guutuu rafaatiin oola. Guyyaa isaan ammoo achitti ni beekta. Abshiroo maa miti inshaan. Namni kun keessumaa. Lammeessaa. Taaptaa godhame. Silaa giiftii namaa kennuun beektan. Neetwoorkii keetii si qabaa jira. Iyyaa. Ella maaltu haaraa yare? Yaanchi naaf koot noon jibin meellam. Waan haaraa ammaan beektaa miine. Wallaahi nuti yaadde bara. Waan haaraa baay'eedha. Kuntaalaa guutuu dhuma dhiisne waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Namu busy taane kun wallaahi. Haga singilii taane kana nuti illee ni beekna. Yeroon biizii nama gootee abshir. Nagaa sagaleen keen qaba neetwoorkii keenaaf fakkaata. Amma nagaa. Asillee naa godhamee bilis. Yaa faayo yebar samoona busy taane. Eessaa afaan hedduu takkam busy ta'ee saniif wal arguu dhabne. Duraa walumaa gala. Neetwoorkiin kiyya waan gaddaa wanta taphaa tokko fakkaatu jira. Himuu yeedii galatti. Waayifaan kee dadhabaadha. Uummanni yoo hangastii bane maa gastii banteedha yoo taa'e maa teettan taphattuudha yoo an taphadha akkasin na laalu wayyoo. Akkasuma bara. Akka bishaanii roobaa kunuunsan ni haala. Maal jettu? Godhaa. Zeenuu nagarree akkamsi? Maal dalaguu jirtu? Taphattisi. Waan qabnu jira. Kuyyee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Si sodaachisaan. Si dhokachuu jirti si saalfattii. Yaaddi sodaateetteeti qaba. An soddummaa irraa beetiin jira beekti ammaan ta'u. Singilitti deebiitiin hin jira. Maal jechuu? Maal jechuudha? Maal jettu? Yaa aboo akkas jettee nu rifachiisin ka. Dhugaan ba'a. Makii fidii waliin taphadhu. Wallaahi osoo akka leenca siif kennu. Makiin hin maraattee miskiina akka kiyyaa waliin taphatti.
Makini sani ta'uu na siyaatama miskiinaatti biyya sana waliin taphadhaan ta'usiisa. Yoo bush godhuu barbaadan bakkuma bush godhuudha malee guys abaaboo lama naa kennaadha. Abaaboo lama. Wallahi asuma isiidhuma waliin na taasiisa. Deemeessa. Makiina loota kiyyayyuun beeku. Namni biraa tokko. Makiina loota kiyyayyuun beekanuu akkuma keessa maqaa isii beeka malee argeetu beekodha. Mukaa isiin haadhimee amma nu tabsiisa. Namu wal quban qabu isheen biyyaaf natti. Wallahi. Osoo fiineenya keessaa qabdaaf wallaalte malee nama gaafadhu madaanii ta'eefaa gaafadhu ol darbu. Akkatti arganu appilikeeshinii buusii ilaaliite jechuudha. Nurra baasi. Warri si jala barreessee leenca akkamiin namaa kanan jechuun sun siif hin kan nu barsiisuma jaammate galatuma abjumaan na guguutani. Akkasuma warri komantii jala si barreessee leenca siif kan jechuun tokko ka leenca namaa kan hin jiru. Kasii kan nu seetuma siif kanna. Ofii keessaa qabda akkamii ofii keessaa qabattee kennu wallaalta. Madaamii ta'e deemii gaafadhu si himti. Beekti miree madaamiin. Amma masalaa wanti akkamii beektaa? Wanta giiftii keessaan qabdu. Giiftii keessaan qabdu ergamuu fiditeef leenca irra gad beekte. Okay, sanii ibsanii. Keessaa waan hin qabneef habiibti. Tadhu deemi, tadhu kotta rakkoon qabu si eegaan aga isaa beekaa ta'u. Jaartii abdii baay'ee garaa na nyaatti. Yaadunuu waan guddaadha galtoomite. Maa garaa si nyaatti moo? Jaartiin abdii baay'ee garaa na nyaatti. Akkanatti dadhaabu jira. Networking kiyya hedduu nama aarse wallaahi. Amma sirratee jira. Malaan jechuu turte yoo? Abdii eessa fide? Isii maqaa fardaan bakka biddeessa ta'e. Abdii eessa fide isin jedhani? Abdii eessa fide isin jedhu? Maal eessaa fidde? Abdii eessa fide isin jedhu? Miinowwa. Waan jedhu cakka abboo waan akkasii na jala hin barreessini deebisuu barreessu. Networking wallaahi. Maal jettisi? Osoo biyya san jiraadhe reedii fi abdii boochisaa. Maa. Deemsii kennaa baskari. Deemaan argootina jala. Mee achi deemaa yaaki. Guys, taap godhame. Rabbi walitti haa deebisu inshaallah. عايزك كلام وعليكم السلام ورحمة الله. يونك أنا مش عايزة الكلام ده، أنت بتعرف. مش عايزة الكلام ده. لا كسيت جونغ. السلام ورحمة الله وبركاته. لا والله أنا وليد فوش نقودا وأنت كيوت كنت سوار عبدك. آمين ليليسا آمين.
وانت قوتي دبتي ورا بديك سديستي عند دبين ده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجون ركون قبوكا وان برا سبيكا سنيفو ونمو ركو جارسا جارتي ربين كوفا بيكا يا أمتاس كيسا نباسا وان قبدا نتبسيسا بوم بينو ربي ولي تاديبسو ما نبينو ربي ولي تسانا ديبسو أنا شو قلت لك ماشي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برا أنا جرى أسوى بالرسالة نيبر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسيس جت الدراني ما بيخاطر نتريس الدرامة ليه جنا الرابع سنودي سنة ولي سنديبسا أبشر قالي لما isini video irra waraabsanii jecha fi hayi wanta akka gisee dubbatti sagalee namaa waraabaniitu mala tul gaddisani ataan danda'u haadha dhiiraa. ani tajiraatu anu wana murabina ashi Nuti akkana gammachuu qabna jeen. wallahi madaan kuba abbaa gubeedhani abbaan akkatti jiru obbumatu beekaa wallahi si fuudhiti thank you waan isaanii na jalatti hin barreessina waan qabdan ol darbaa tana dhiise yaa makke يا جماعة بالله عليكم انسونا بقى من يدن بقى نبر فرانكي سنقو دايرة وسا بالله عليكم وان قبل من تفسيسا ودودي ساتي فما قالوا مربان وانا كسينا سيناتي تواين بقودا وان قبل من تفسيسا من فرانكي سنير اوفاجرا ودن بقى ودي جراني waan hojii keessa argachuu magartuu maal isin goote Abdul maal isin goote magartuu waan namuu waan hojii mataa fi harkata eelisaa galattu namni jechuudha isaan adda jiraatanii adda ba'an namni beekuu barbaade kuma takka nagalchaatee intarbii isinii godha akka isin himtu isinii godha jechuudha wallahi kuma na seensisa ana baasisiista hin beeytaa miiree makkisha akkami beeytaa sanarratti maali ni beeytaa siifu filima tokko yeroo laaltu jechuu laaltee filima san haayila san caffee lafa keesse irra deebitee laaluun sittiin tolu beeytaa dhuga ስለዚህ ፋይል ስንጮፋሜው ሀቢባቲ ነንጋፈቲና ዋን ተከለ ፕሊዝ dhugaa hedduunatti toltii magee qashtii jedhan sila sisiyaanii na barreessuu jirani taabtaab godhaa taabtaab godhaa fi qotta nagaafa du'aan bultii namaa keessaa na baasaatii du'aayi naa godha waan qabdan humbuush na godha taabtaab godhaa mi amma galatooma ulfaadha warri taabtaab godhaa jirtan naa jiraadha oromoo ko isaa bakka waan jaarsaaf jaartii rabbi beekasaniifuu namni gabbayee yoo jaarsi kiyya akkas na godhe innillee gabbayee jaartiin diyyoo akkas illee gara koofii matutti hooma namaa seenaa rabbeessati haadha shanii bersii qaalii jirtaa jira habiibtii koo alhamdulillah taabtaab godhaa bas Oi, an sagaleen tiiseera gootani networkin ishidha siifu keet
mee halubbuu qabu si haa fuudhuu jaan dhageesse ani yeroo kun deeman istiichee maal jetta magge ayyee inshallah rabbiin walitti haa deebisu lalaa galatoon na dubbisi ayyee inshallah amma tiktokin kiyya fooloo godhuune yemmuu fooloo na godhi sitti bisaadha shanii jira wallaa alhamdulillah qaqqaalii akkamisi nagaa irratti nu mudda nagaa isinii qaba alhamdulillah akkas ay sabaaboo lama namni biraa tokko thank you neetworkiin akkanatti eebbisa akka daddabaa jira annu iyyee galatoon erga dhumee malee najisha thank you any konjo peace no abdul baale maali nama na fuudhu deemuu dha waan guys tap goda ka tap ina na fuudhu deemuu lubbuu fi waas magi kana isini ada ba o nura kummu naga shame of himma gal baay'ee galatoon leenca sii kennanii beekanii miire makiinaa diimaa qurxummii immaa manuma kee oolee bulaa wallaahi baay'een tarteen beeku wallaahi leenca argadheen leencallee makiinaallee oh najuyyee ni fikar waayo galatomi broko alashaneta nas habib galatoma akkam magisha si bilbilama ereenyonni ka si bilbilaer maal namni naa bilbiluu hin dandeenyu jee sirba kana nanda jirti yaa si beekama akkati sirban jaalan danda sirbi kun garuu hedduu naati guys taap godhame inni nama torbaata himmee kana jala jirtan gin taap keessa nama oromoo ko taaptaam naa godha qaaliiwwan ko waan qabdanullee ol darba sirba dhiisii rabbiin sodaadhu deemaa isiidhaan jedha mana jalatti barreessitu sin silaa caqafattu maaltu dhuge wayye habibtitiya guys abaabolam abaaboo lama naa darba abdii deebiitiin jedhan inshaallah yoo rabbiin minaan isaanii bishaan isaanii ol bira jiraate namni jedhe akka waan qabri si hojii seenatti fakkaata bar ummata keenya kana wallaahi laazim galatooma hundi keessanuu uffadha thank you taati habibti galatooma garagara namni tokko meenaa guuta abaaboo tokko mudhii dhadhee kadhaatti ol baa malee arana guuta thank you isa waan abdii waan mageellee dhiisaa bakka namni jiru ofii haa jiraatu isaan maal
yoo dhiirota ammaa dhufanii na jalatti hin barreessine maas jala barreessan ati amma na meeqaatiin jettuuni Ani kota immoo barreessaa na biyyaa jalatti sitaati yaabbiifti galatuun thank you push nu godhaa bas waan biraa dhiisaati. Yoo nu jaalattan nu tabsiisa oduu dhiisaati. Bareedaa miti bultii namaa keessa seenuun haraama rabbiin jaalatu. Abbaan yoo ta'eef jiraata yoo ta'uu fi baate ammoo hireen nasti babeeytanii nu akkasumaan wallaaluma kennaan waa haasofna malee. Dhugaa jirtu nama wal bira jiru beekasaniifuu namni fagoo jiru ammootu akkasumaan haasa'a. Yoo midhaan isaanii bishaan isaanii wal bira jiraate rabbiin walitti urgeessu akkasitti. Amiin jedhi magee. yaa Samiraa waan dhufanii sila as jala na jala barreessanii baranaatu tikki isaaniitti hima dhufanii as jala na jalatti hin barreessan garuu Booda ilaallaa kaadhiisii warri kaayiroo sun hin ta'u. Jirtaadha shanee. haa ta'u Jira alhamdulillahi rabbil alamin. Warri kaayiroo maal